namoonni kutaa macaafa qulqulluu qabattan Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 aga 17 kan jiru lallabdoonni beektu baay'een keessan kutaa kana. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 amma 17 kan jiru hard copy irraas soft copy irraas ta'u baafadhaa. Warri micaa baattan warri garaatti baattan taa'uu dandeessu waaqayyo sin beeka. Warri dandeessan garuu kutaacha erga baafattanii booda kaanee dhaabbannee kuticha dubbisna. Ulfina sagalee waaqayyootiif jechuudha. Maal jedha 10 kaasna. Kanaachi gooftaatti humna isaa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Hattummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabaniif gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan machaa hafuurota hamminaa warra bantii waaqaa keessa jiraatan wajjin wallaansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo fudhadhaa. Egaa akka nama sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaa akka maddaa sibiilaatti uffadhaatii dhaabbadhaa. Akka nama qobee kaateettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'a. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa deeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Lakkoofsa 18tti dabala. Kadhataa fi mata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaati kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa. Obsaanis itti jabaadhaa. Warra waaqayyoof qulqullaan hundumaafis kadhadhaa. In kadhanna gooftaa. Haleluuyaa. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf akka nu barsiisuuf in kadhanna. Ulfinni siif haa ta'u. Haleluuyaa. Ulfinni siif haa ta'u. Galanni guddaan siif haa ta'u. Egaa galgala kana dachaanee dhufne gooftaako. Namarraa waa'ee godhufne miti. Sirraa waa'ee godhufne. Ati warra si barbaadan immoo isaaniif hin argamta. Waan isaan barbaadanis hin laattaaf. Kan si bira dhufee harka qullaa deebi'ee hin jiru. Inni jaame banamee, inni qomuu qabu qajeelee, inni naafatee utaalee, inni hibboo qabu hiikkatee sokkee. Erga addana dhufee sabni kun maqaa Yesuusin utuu hin hiikamin hin bahin. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosin utuu hin eebbifamin hin bahin. Galgala kanas hafuurri dheekkamee bahe yoo jiraate mootummaa koo diiganii karoora koo fashaleessanii yaada koo diigan jedhee inni ka'ee jiru yoo jiraate qilleensicha irraa maqaa Yesuusin hadhaamu. Wal qixxeeffadhaatii ameen jedhaa. Sagalee keessan ol fuudhaatii hadhaamu jedhaa. Humni dheekkamee ka'e maal ta'u? Humni bambanee ta'e maal ka'u? Biyyicharraa qilleensicharraa maqaa Yesuusin hadhaamu. Humni bineensichaa maqaa Yesuusin waraanamu. Hafuurri bara dhumaa maqaa Yesuusin hadhaamu. Ammallee sagalee kee dura kan dhaabatu maqaa Yesuusin daaraa ta'u. Ani nama dadhabaa na gargaari. Saba kana wajjin ta'i. Sagalee kee dhugaatti akkan dubbadhu hafuura kee na deggari. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ulfina isaa gooftaaf kennaa ta'a. Egaa ganama ciruu qabna jennee ol ka'iinsa qabachuu qabna jennee achuma ammoo ari'uu qabna jennee amma immoo meeshaa shan isinitti hima. Ameen jettani? Maal isinitti hima? Meeshaa ittiin ariinu, meeshaa ittiin ciru. Mata dureen koo galgala kana akkas jedha. Yaada keessa hundumti keessan na ergisaa. Duula hafuuraa jedha. Haleluuyaa. Manfasaawi xoorinnet. Mee duula hafuuraa jedha. Haleluuyaa. Macaafni qulqulluun dubbata mata duree isaa jedha ammayyuu duula hafuuraa jedha. Waldaan kee tajaajilus mata dureen kennu yeroo 5 yeroo 6 irra deddeebi'an namoonni akka hin daganneef jedha ammas duula hafuuraa jedha. Maal hafuuraa? Ayyee. Duula hafuuraa gaafa jennu maal jechuudha? Dullumta hafuuraayyuu. Duula hafuuraa jechuun hiikkaanti isaa kiristaanni Kiristoos Yesuusin fakkaatee jiraatu
duula afuuraa jechuun kiristiyaanni Kiristoos Yesuusin fakkaatee jiraatu diina isaa kan ta'e diiyaabiloosii wajjin lola walirraa hin cinne geggeessu jechuudha. maal walirraa hin cinne? lola walirraa hin cinne. kiristiyaana Kiristoosin fakkaatee jiraatu diina isaa kan ta'e diiyaabiloosii wajjin lola walirraa hin cinne geggeessu jechuudha. seexanni hafuura nama miti. seexanni saala hin qabu. dhiira hin jennu shamarran hin jennu. seexanni hafuura sa'aatii 24 hojjeta. sa'aatii meeqa hojjetan jedhe? sa'aatii 24 hojjeta. hojiin isaa maal? diiguu, balleessuu, ajjeesuu, qaluu jedhe gooftaan. inni boroonni funni seexana, inni ajjeesuu dhufa, inni balleessuu dhufa, inni ana miti ani balbalarra dhufa. kanaaf duula afuuraa jechuun namni Yesuus Kiristoosin fakkaatee jiraatu tokko sa'aatii 24 baalagaaraa isaa kan ta'e yookiis diina isaa kan ta'e diiyaabiloosii wajjin lola walirraa hin cinne geggeessu jechuudha. maal walirraa hin cinne? lola walirraa hin cinne jechuudha. ክርስትና ብዙ ጊዜ የጦር ሜዳ ነው። ክርስቲያኑማን ድሬ ሎላቲ አማል ቶኮ ቶኮ ነንሰ ነገረሰና አልቶኮ ቶኮ ነው ወሪ ፓስተሮን ኩን ወሪ ራጆን ኩን ወሪ ጃርሳ ወልዳ ኩን በሸናናን መጋፈ ስራ ክራባተ ፈተኒ አስራ በበሬኔ ሚጨኔ ሱፊ ከኛ ካን ፈነ ጅራን ነው ነሙ መንዶለ ይቀምነ ነሙ ወላ ሶይ ቀምነ ወትፈካት ሎሊ ሃማን ዱሊ ሃማን ይሰጀል ቀባ ኢሳንር ወላንሶ ሃማን እንጀል ቀባ ኢሳንር ገሩ ጎያ ተቆማ ማምነን በኖ ገናስ ሙአምኑ ክርስቲያንስ ሙአሞ ገናስ ሙአምኑ ማለፍ ሙአምኑ ኢየሱስ ተሞ አሜን ሃሌሉያ ደም ተቆር ከሳካሰ ኢየሱስ ሰይጣን ሞይረዳ ኢየሱስ ሰይጣን ሞይ ሃሌሉያ ዲኒ ሙአማድ ገሩ ሎለናብ ዲኒ ሙአማድ ገሩ ወላንሶናብ ጳውሎስ ስቲ ወራ ኤፌሶኒፍ ጋር ፈበረሱ ካናች ማለቹ ካናቸቹን የሮሄ ሞዳት ጉያ ሐራራ ካሴቹ ካናቸቹን ያደሳ ዱበቴ እርገፍ እንግዲህ ጀቹን ገረ ሞዳት ገረ ከነ ዱራት ጀዴቱ ኤርጋ ጉርጉዳ ኢሳኒፍ አባዜ ኩታሌ ከነ ከነኒ በረሱ አከኮ ፈከከሰን ሶፋረ ጪሰቱን ታነ መናይዳታይቲ ባላንጀረ እሰታይት እንጀር መናይዳታይቲ አከኮ ፈከከሰን ስሬረ ረፈቱን ታነ መናይዳታይ በረስ ፊልጵስዩስን ኢሳን ከነ ኤርጋ ጢሞቴዎስ ኢሰዱራ ኢሰለመፋ መናይዳታይ በረስ ባየሳ ከና በከጀ ኤጋ ከናች ጎፍታት ሁንደሳ ሳንጎ ቀበሰት ጀባዳይዳ ኤርጋ ጀረ ቦዳ ወላንሶ ፉራ ቀቡ ኢኒስና ጀራ ሎላ ፉራ ሎሎ ኢኒስና ጀራ ገልገለ ከነ ገገባሰቹን በርባዳ ዱላ አፉራ ማሊ ሎለሰ ጀዱን ጡቃሌ ሸንዱበዳን ይሰረትን ጥየፈዳ መንፈሳዊ ጦርነትን በምንድነው የምንዋጋው? ማሊ ሎላ አቁም አዱኛ ለማጀቱ ከነ ዋነ ዳዳለ ኖ ሎላ ፉራ ከናምቲ ዋን ክርስቲያን ገተን ይስምት ማበረከና እኒ ቶቆፋን ሎላ ፉራ ከነቲ ሎሉ ደንደሰንጀር ለኮስ ቶቆፋን ኡጋዳን ማሊዳን ወደጋነቲ ማሊ መንፈሳዊ ጦርነት መዋጋት የምንችለው የመጀመሪያ በእውነት ነው። ለምተ ቆነጠይ ኡጋኔን ሃሌሉያ ጀዳ ኡጋኔን ወደጋ ዱበዳ ኡጋኔን ሃሌሉያ ኢላለከስ ኡጋን ሂንዲበማ ሂነሪያተማ ሂንጂበማ ሂንቹፈተማ ገሩሞ ይጅራታ አሜን ነማለለ በጃለቱ ትለለ በጋ ኡጋን ሂንቻለተም namni dhugaa dubbatu hin jaallatam namni dhugaaf jiraatu hin jaallatam hin niimama hin jibbama hin tuffatama hin ari'atama hin reebama garuu akka sanjala galgala kana dhugaan mo'ee jiraata ሃሌሉያ ኢየሱስን balleessine wayyaasa hirmaatanii galanii dhugaa awwaalanii galanii namitti ishee dhugaa jettu kana ishee dandii waaqayyoon fide jettu kana ishee ani waaqa jettu kana awwaalleerra jennaan warri roomaa gaafa guyyaa sadaffaa seenaan galagale addana jirtaa ol kaasi ameen jedhi ሃሌሉያ achi keessaa dhugaan boolla keessaa ka'e arra akkasan jedha dhugaa gattan kaasaa meeshaan ittiin seexana waraannu keessaa tokko dhugaadha nama si bira jiru akka qabiti diina kee waraanuu barbaaddaa jedhin
dhugaa lafa keessee kaaseedha. Jedhi dhugaa lafa keessee kaaseedha. Gaaffiin gaafadha saba Waaqayyoo abbaan dhugaa eenyu? Shoosina hebbisu abbaan dhugaa eenyu? Ishi abbaan sobaa eenyu? Seexana lolu barbaaddu soba rukutu barbaaddu Yesuusin mana keessaa kaasaa. Cilabaa tooraadiyaa namni baay'een Yesuus jedha na dhaggeeffadhu. Yesuusin beekuuf Yesuusin jiraachuun garaagari. Gurra keessa gadi waa'ee dhugaa lallabuuf dhugaatti jiraachuun garaagari. Dhagee kan dhageessu waa'ee dhugaa raajuuf waa'ee dhugaa faarfachuuf dhugaa qabatanii bara keessa jiraachuun keessumaa bara kana dhugaan Yesuus jedhamu. Dhugaan eenyudha? Dhugaan eenyudha? Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yesuus nama sitti hin fakkaatin. Yesuus paasterii sitti hin fakkaatin. Gurra keessa qabadhu. Yesuus raajii sitti hin fakkaatin. Yesuus addee. Kanaaf macaafni qulqulluun akka jedha maaliif 6:14 irraa akka jedha dhugaadhaan mudhii keessan hidhadhaatii dhaabbadhaa jedha. Saamsoon hin argitu gaafa hidhatee dhaabatuuf gaafa ofirraa baase argitaniitti hin jedhe gaafa ayyaanicha humnicha dhugicha hidhatee dhaabatu Filisxeem dura isaan dhaabbattu. Filisxeem dura isaa hin dhaabbattu. Gaafa mandara wayii naanna'utti ga'e gaafa Daliilaatti dhoksaa dhugaa isaatiitti mutti ga'e mudhiin isaa hiikamuu jalqabe. Ayyaanni irraa sokkuu jalqabe. Dibanni irraa sokkuu jalqabe. Inni kaleessa kellaa balbalaa buqqisee sokku sun Saamsoon sitti dhufan Filisxeem gaafa nan ka'uu dadhabe. Olin qabadde naa ol qabachuu dadhaban hamma inni itti taphachaa ture itti taphatan har'a akkasiin siin jedha utuu sobduun dhuftee sitti hin taphatin gurra keessa qaban utuu acabarbaariin dhuftee sitti hin taphatin inni muddii keerraa ba'e sitti adeemu. Waldaan kun jaallachuu danda'a lallaba akkasiin baay'ee hin jaallatu utuu sobduun acabarbaariin dhuftee sitti hin taphatin utuu wambadeen mandara keessaa dhuftee sitti hin taphatin inni muddii keerraa ba'e ayyaanni sun sitti adeemu. Nama sibiraa qabiti har'a ayyaanni tokko sii deebi'aa. Iyyuma dubbadhu har'a ayyaanni tokko sii deebi'aa. Nan dubbadda nan labsee waldaa kiristaanaa kan dhiisee deeme dhugaan iddootti hin deebi'a. Namoonni dhugaa dubbatan ooddii ta'anii jiraatu yeroo baay'ee. Ooddii beektuni qobaa jiraatu. Firan qaban nama hin qaban. Maal hin qaban? Kanaaf Phaawulos akka jedha dhugaadhaan mudhii keessan hidhadhaa dhaabadhaa jedha. Iyyi ameen jedhe. Ammayyuu ergaadha nama bukkee kee jirtu yoo jaallate haa jaallatu yoo jibbe haa jibbu dhugaa lafaa kaasitti hin jedhe. Dhugaa jedhiin biddeenitti ulfinatti hin jijjiirin jedhe. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Kun dhugaadha namni jedhu illee cimcamaa Yesuusiif agarsiisu. Inni lammaffaan meeshaan ittiin hidhannee loluu qabnu asirratti sagalee Waaqayyoo kan dubbatu qajeelummaadha. Maaloon jedhe? Akkana duukaa jirtan baruu maaliin jedhe? Tsirqisa jennu Amaariffaan. Tsirqisa jennu. Phaawulosum takka jedha tsirqaachin Kiristoos ነው jedha. Qajeelummaan keenya Kiristoos jedha. Qajeelummaa meeshaan ittiin seexana waraanu maqaa Yesuusin cabii si waraaneerra kan jennu caalaa gadee miti isinin jechuu komitiif addaa rakkoon qabu maqaa Yesuus Kiristoosin ofirraa mormaa isin dhiisee hin bakkataa jedhamees barreeffamee mormuu komitiyan garuu meeshaan ittiin diina keenya daabiloosin waraanu inni lammaffaan qajeelummaadha. Qinannat tsirq isa jennu jechuudha. Qajeelummaa Yesuus qajeelaadha. Yesuus maalidha? Qajeelaadha. Qajeelummaa beektu hojii gaarii hojjechuu jechuudha. Naamusa gaarii qabaachuu jechuudha. Itiksii gaarii qabaachuu jechuudha. Qulqullummaan jiraachuu jechuudha. Cubbuu irraa daboo jechuudha. Afurri kun dachaa sitti adeemu. 6:14 irraa argattu jechuudha. Iddoo biraatti isin hin geessu kutaa biraa. Inni sadaffaan duula hafuuraa kan ittiin lollu maaliin lolla isa jedhuuf inni sadaffaan sagalee Waaqayyootiin. Ishee kanarra xiqqoo isheen tura. Maaliidhaan hin jedhe? Akkas inni jala hin daganne maaliidhaan hin jedhe? Sagalee Waaqayyootiin. Diina keenya daabiloos immoo kan dandeenye sagalee Waaqayyootiin. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos 4 gaafa dubbistan halkan
halkana hurtama guyyaa hurtama soomee gaararraa gaafa gadi bu'u seexanni dhufedha. Namummaadhaan hin nyaata Yesuus, namummaadhaan hin beelaa Yesuus, namummaa foon isaanii dhuga Yesuus. Akkasittiin jedhe nama guyyaa hurtamaaf halkana hurtama soomee gaararraa gadi bu'aa jiruun ati Waaqayyoo taate dhagaa kana maal godhi nyaadhu jedhe, daabboo godhi nyaadhu jedhe. Badi gochuun danda'amoo hin danda'u Yesuus? Garuu maal jedhe Yesuus? Silxaana sagalee Waaqayyootti agarsiise. Namni biddeen duwwaan jiraachuu hin danda'u jedha, duwwaan hin jiraatu jedhamee barreeffamee jira. Maaliin malee? Sagalee Waaqayyootiin malee. Maaliin malee jedha? Isa tokkoffaa seexanni mo'ame. Lolarra jiru moo hin jiran? Eeshi lolarra jiru moo hin jiran? Isa tokkoffaa seexanni mo'ame. Isa lammaffaa jedha. Isa lammaffaa jedha. Gaara tokko irratti ol baasee magaalaa babbareedaa biyya babbareedaa miilaan deemsise miti yaadaani. Ol baasee akka jedha kun hundumtuu kan kooti. Wanti lafa kanarra jiru baay'ee isaa kan kooti. Yoo kuftee naa sagadde kana hundumaan sii kenna jedhedha. Gooftaan Yesuus maal jedhe jedha warri beektan? Waaqayyo Waaqa kee duwwaaf kufii sagadi jedhamee caafamee jira. Hin mo'ame seexanni ammas. Har'a karaatti ittiin seexana diina kee mootuu sitti hima waan ta'eef. Inni sadaffaan tulluu yookiis caafii mana qulqullummaa irratti ol baasee dhugoommoo barreeffameera. Faarsa 91 irra jira, faarsa 34 irra jira. Ergamoota isaanii Waaqayyo si abbooma miilla maannoo harka isaanii si jala qobanii si ooshu miilli kee si gigaatee dhagaatti akka hin buunetti jedha. Isumatti takkasee margite akka jedhe asirraa gad of darban Waaqayyo ergamoota isaa ergee isaanis harka isaanii si jala qabanii si ooshaa jedhamee barreeffamee jiran. Waaqayyo Waaqa kee gar malee hin eeggatin jedhamee eessa dhaqa qaama seetan? Eessa dhaqa? Harka kee ol qabi. Sagalee ittiin afaan diina kee cuftu Waaqayyo sitti kenna. Maaluun namni kana maaliin jedha gara jecha ittiin afaan diina kee cuftu Waaqayyo siif kenna. Dubbii ittiin afaan diina kee cuftu Waaqayyo siif kenna. Kota masarka kee keetti qabi gara gooftaatti Waaqayyo har'a diina kee duwwaa kan gashu, diina kee duwwaa kan gashu Waaqayyo jecha adda addaa siif kenna. Ameen jedhame. Baran akkas irraaftee jiraattaa miti duwwaa gashita. Jedhame duwwaan gashedha. Irraafanii jiraachuu duwwaa miti. Irraafanii duwwaachuu mana. Amma namoonni qoqqoramtan jiraachuu dandeessu qorumsa gurguddaa isa sin lolaa jiru kana, isa duwatti sin geessaa jiru kana, isa fuuldura keessan dhaabbatee isin haasofsiisu kana Waaqayyo dura keessanii kaaseetu barana isa billaa fakkaatu sagalee isaa sinii kenna. Mee ameen jira. Waatu jira. Nama duwarraa oolee diina isaatti billaa ta'utu jira. Amma ergaan natti dhufeera isin amma na hordofaa nama diina isaarraa oolee billaa luqqifatee ka'utu jira. Sheelaa baatooraa diiyaaboosiyaa eenyula ol ga'ii kana lammata garaa keessan hin gaddisiisu seetan. Natti himtee turtan namni illee akka boqote lammata dingata dhufee garaa keessan hin gaddisiisu illee karaa Waaqayyoo taanaan ta'u. Garuu nama diinarraa oolee billaa luqqifatee achi akka nama abidda keessaa ba'ee achi alaabaa diiyaaboos. Waaqayyo namoota akkasii jaqottitu fide. Mekaame. Amma ooleeraadha. Billaan kaasadha. Namarratti miti. Amma ooleeraadha. Billaan kaasadha. Oolteetteedha mee? Maalirra ooltan sinin? Maalirra oolan? Dhageetaa sin. Mee ammayyuu oolteettedha. Ilaa Waaqayyo akkasiin jedha. Namatti firoomsi sagalee kana naan jedha al tokko yoo lallabu. Erga namaatti itti firoomsi naan jedha. Sheelaa baatooraa diyaas. Nama tokko jiraaf hin barbaadaa jira ammas. Nama tokko jiraaf hin barbaadaa jira. Of gattanii hin taa'inaa siniin jedheeran. Sila. Nama tokko jira. Nama oolee diina isaatti billaa ta'u. Sagalee gurguddaa Waaqayyotti kennee afaan diina isaa kan qabachiisu. Afaan jallootaa kan qabachiisu. Kotta.
Nano lady. What to Samuke? What to Samuke? Halamananke garuba yesi karat timbekon. Hallelujah. Hallelujah. Amma waaqayyo wallanso guddaa ocean nama dibee kaasanaan jedhe. Nam tokko Yesuus jira jedhe. Elahabo seprahadias ejahatorias. Hallelujah. Searchii goona miti afur qulqulluu waan nutti dubbatu garuu dubbachuurraa duubatti hin deebin. Mee ol fuudhaati Yesuus jireedha. Intala tokko barbaade amma sinaan jedha afur qulqulluun hin beeku. Jela kottu ishenti kaameraamaanii bukkee teessu kun. Kottu asuma natti siqi. Afuura maazarii keefaa galaafachuuf jedhu. Afuura maazarii keefaa galaafachuuf jedhu. Humna du'ee du'aa ka'uu Yesuusin irraa cabsineera. Humna du'ee du'aa ka'uu Yesuusin irraa cabsineera. Humna du'ee du'aa ka'uu Yesuusin irraa cabsineera. Inta yaajiltaati. Maayit. Kana duratti suma jalqabne. Maadhiis tereesitti. Saasitti mashanyaa fidadheen dhumneennis. Mashanyaa furanne? Waldaa kana? Waldaa kana miti. Biraana Kiristoos. Karaa saganamaa wayya ishee? Ishee? Karaa saganamaa wayya. Na hubatteettani? Karaa saganamaa wayya. Karaa wal xaxxe tokkotu dura kee jira waan ta'eef karaa saganamaa wayya. Ishee? Dafii mashanyaa kee fudhadhuuti karaa saganamaatti deebi'i. Ani sitti ni mala haadha kee duwwaa miti yoo akkas ta'u baate balaa guddaa dura kee si sodaachisuu miti. Karaa wal xaxaa keessaa bahuu hin dandeenye keessa galta. Nama bineensa fakkaatu harka buuta. Nama bineensa fakkaatu harka buuta. Nama fakkaata garuu bineensa. Nama akkasiirra buuta. Si sodaachisuu miti ani. Waaqayyo akkasii karaa ganamaa kayettee duuba kee ilaalta deebi'uu setta karaa saganamaatti deebi'i. Dhaqii taayyaati. Ilaali. Jaroota kana dhaggeeffadhaa. Isaan kana lamaan. Osheen jedha Waaqayyo. Ameen jettu. Maal godhee? Osheen jedha Waaqayyo. Billaan itti kenneedha. Abiddaan itti kenneedha. Harka koon isaaniif kaaseedha. Hallelujah. Waaqayyo akkasiin jedha. Kanan isin osheef karooran qaba. Kanan isin baraareef isinirraan yaada qaba. Isinirraan ajandaa guddaa qaba. Gooftaan Yesuus Kiristoos akkasiin jedha. Oshuun koo yaada waan isinirraa qabuufi amma dhumaatti dhaabbadhaa na tajaajilaa isiniin jedha. Noora Waaqayyo fuulillee cimcabaa gashaa fi haleluuyaa. Kanaaf meeshaan ittiin lolaaf waraanallu sagalee Waaqayyooti. Macaafni qulqulluun akka jedha sagaleen Waaqayyoo billaadha. Hallelujah. Namni na duukaa jiru na duukaa lallabu sagalee Waaqayyo billaadha. Billaa nagaa bajannu billaan waa lama hojjeta. Waa meeqa hojjeta? Waa lama hojjeta. Hin sirreessa, hin bareecha. Amma mana keessanii billaan yoo ittiin hojjeta waa lama hojjeta. Hin hojjeta moo hin hojjetu? Eeshi manuma keenya waa hin hojjetu isinitti hima. Innumti isin mana yoo ittiin hojjetan shunkurtii ittiin kaa godhanii kaa godhanii hin ajjeesa moo hin ajjeesu? Sangaa mamma kana qabu billaa kuta. Sangaa magaalaa kunoo warri magaalaa baqatti sangaa beektu. Sangaa magaalaa guutuu ol duukaariu billaa tokko jilbeenfachiisa. Akkasan siin jedha akka sagalee Waaqayyo billaadha. Siin sirreessee diina kee immoo hagu. Na dhaggeeffadhu seexan nama sagalee hin qabne hin sodaatu. Nama dubbii gooftaa hin beekne hin sodaatu. Sagalee gooftaa of keessaan qabu. Of keessaan qabu. Tajaajilama baay'ee dabalatee amanama baay'ee dabalatee amma qo'aa ijoollee waan iddoo qabateen isinitti himaa ishee haifatu kottaamee sabaana ilaalaa na dhaggeeffadhaa diina keessan daabiloosin mo'uu dandeessu yoo ta'e sagalee gooftaa kaasaa sagalee Waaqayyoo kaasaa dubbii Waaqayyoo qabadhaa kennaa ayyaanaa kan bira naqqafaan jira miti raajiin sirrii miti jechaan jira miti faarfannaan sirrii miti jechaan jira miti isa waannaa innoo sinaayee kalas waan furadhu abboleessa isa guddaa faarfannaan achi keessaa bahe raajiin achi keessaa bahe hundumti isaa achi keessaa bahe hundee dhiiftee damee barbaadda isa guddaa dhiistee isa xiqqaa barbaadda
Ana akkasan siin jedha. Diina kee moo barbaadda taanaan sagalee Waaqayyoo si keessaa ka'u. Godha gaati ameen jedha. Haleluuyaa. As keessa garuu gooti jiru. Mee gooti jiru jedhame. Macaafni qulqulluun akka jedha sagalee Waaqayyoo madooshaadha jedha. Maalidha? Madooshaadha. Hin buruksa. Sagalee Waaqayyoo abidda jedha. Hin guba. Haleluuyaa. Kai mee boleessi sun. Kai qasi mamaachi ilaalta. Kottu achumaan haa bayeeti. Yaa kana jirtu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Ameen. Elsaayin eenyu jalatti guddate? Elsaayin eenyu jalatti guddate? Eliyaas jedha miti re? Akka jedhe miti? Gaafallee Elsaayi Eliyaas ol fudhatamuuf jedhe wayyoo na dhiiftaa sibiraa na fuudhe miti? Mee raajifaa bira taa'e. Waatta saasta. Ani miilluma koo fuudhee iddoo biraan naquuttiin jedha. Na gorsiidha. Na guddisiidha. Billaan xiqqoo tokkoon harka hirtiidha. Guddachuu diddeedha. Na guddisiidha. Harka keessa hin rukuttaniif isin. Hin tajaajiltu? Maaliif? Maaliif? Maaliin tajaajiltu waldaa kana kiyaa? Maaliin tajaajila? Billaa xinnoo tokkoon sinatti kartar. Hin guddattus, hin baddus. Abjuun hun deddeebiti. Raajii Addaamu dafaarraa fayyadama. Dafaarraa fayyadama. Biyyaa dur ijoolleedha nuyi mucaa kana gadi inni isinaa nuun jedhu. Ijoolleedha nuyi. Gadi inni isinaa mucaa kana gaaf tokko hin dhabdu jedhu. Amma laa kun karaa dhannee tajaajilu iyyuu qabu. Karaa dhannee gadi inni isinaa jedhu. Kanaafi suutan jedhe miti rakkoon qabu. Kanaafi dafii na gorsii dubbii gooftaa natti himi. Yoon balleesse na qajeelchi. Faanati irra buutee tajaajiltu anis ilaaluun barbaada. Ishee kadhadhu. Ishee harka kee keessa jirtu kana guddisiisiin jedhe gooftaan. Mee ameen jedhe. Akkasiin jedhu Waaqayyo guddisii. Nama gooftaa jalatti ta'i. Ximeetiyoos Phaawulos jala ture. Paasteriidha garuu. Ishee Phaawulos jala ture. In gorsaa, in barsiisa Phaawulos. Karaatti agarsiisa. Imaanallee itti kenna. Kanaaf akkasiin jedhu Waaqayyo of kaasisiin jedha. Waaqayyo fedillee cibcabaa kennaafi. Haleluuyaa. Kanaaf sagalee Waaqayyo meeshaa ittiin diina keenya waraannuudha. Iyyaati sagalee Waaqayyoodha. Abiddaadha. Billaadha. Madooshaadha. Iyyaati Yesuus jiraataadha. Haleluuyaa. Yesuus maalidha? Kottu ammas obboleessi kunnola kaameraa bukkee teessu sun. Shamuzii kan uffatte harka kee kottu sima. Kottu. እሺ ና ሶሪ አትናገርም የተሰባበረ ቢሆንም ማቀላቀል ይችላል ትጠግናለህ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እየሰበኩትን አልሰማይም መንፈሳዊ ጦርነት ብዬ እየሰበኩኝ ነው መንፈሳዊ ጦርነትን የምንዋጋበት የመጀመሪያው ምን ብዬ እየተናገርኩኝ ነው በእውነት ሁለተኛ በጽድቅ ሶስተኛ በእግዚአብሔር ቃል ብዬ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፋርፈና ቱሪድ ተቆነት ትርፈ ስሜ የጸና ግንብ ነው ስሜ የጸና ግንብ ነው ስሜ የጸና ግንብ ነው ጻድቅም ሮጦይ ከጠላት አምልጦይ ከፍ ከፍ ይላል ያለ ስጋት ያድራል ኢየሱስ ጌታ ነው ይኸውልህ ልንገሪ እዚህ ቤተ ክርስቲያን አይደለም እሺ ነብይ ጋር ታወቃላችሁ ታወቅ ልንገሪ ክብርም ምግብም ውሃይም ሁሉ ነገሬ ከቃሌ ውጪ አይሆንልህም ገባ ከመሬት ያስነሳ እዚህ ያደረሰ አባትም እናትም ወንድምም
ዘመድም አይደለም። አዳምጥ። ስለዚህ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ ሁሉ ነገሪ በቃሌ ውስጥ ነው። ባይዘው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ብዙ ሚነራል አለ። ብዙ የእግዚአብሔር ቃል ፓኬጅ ነው። ሁሉ ነገር የያዘው ክብር እዛ ውስጥ አለ፣ ስልጣን እዛ ውስጥ አለ፣ ጸጋ እዛ ውስጥ አለ። ሃሌሉያ ወልቱም ቶች ከሰጀራ። ስለዚህ ወንድሜ አዳምጠኝ፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ የያዝከውን ብቻ ይዘ ወደፊት ሩጥ። እስቲ ያጨብጭቡ ለጌታ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የያዝከውን ብቻ ይዘ ከመሬት ያስነሳ ቃሌ ነው። ለሞት የደረስክበት ቀን የደረሰልህ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ሰው አይደለም፣ ወንድሜ አይደለም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደገና እንደዚህ ይልሃል፣ ልጄ ሆይ በቀኝ እጅ ለኢያሱ የተመከረው ምክር እነሆ ባሪያዬ ሙሴ ሞቷል፣ ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል። የዚህ ሕግ መጽሐፍ ከልብ አይለይ፣ በእጅ መዳብ ላይ ጻፈው፣ ተሸከመው፣ እንዲሳካልህ መንገድ እንዲከናወንልህ፣ ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል፣ ቀጥታ መንገድ ሂድ ይልሃል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ወንድሜ አላቅም፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከመሬት ያስነሳው እኔ ነኝ። መንገዱን ተከተል፣ ይሳካልህ ያኔ፣ ይከናወንልህ ያኔ። ለጌታ ጭብጭቡ። ሃሌሉያ። የት ነው ፓስተር ነህ? ምግባችንም ልብሳችንም ክብራችንም እሱ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደገና ኃላፊነት እየጨመረብን ነው። ወደ ግራ ወደ ቀኝም አትበል። ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘውን እሱን ያዝ፣ ወደፊት ተከተል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደውም አንታዘዝም ካሉ አለ ህዝቡ፣ አንታዘዝም ካሉ አንተን የማይታዘዝ ይሞታል አሉ ህዝቡ። አጨበርባሪውን እግዚአብሔር ከዙሪያው ደግሞ ይመታል። ናና በኢየሱስም አረዋን ጎዳ ዋናን ጎዳ እንበል ዋናን ጎዳ እንበል። ይኸውልህ ጥቂት በር ነች ያለችው፣ ጥቂት በር፣ ጥቂትም ምንጭ። እነጌ ሱኔ ማሪፋ ከነ ሸጨጨብዱ ከነ ሸቡኬ እንደበርሲና እሺ፣ ጥቂት በር፣ ጥቂት ምንጭ። ገባ? እንደ ፊዚካልችን እኮ አይደለም። ቅድም ተናግሬያለሁ። ለብሰን እንደምንቆም እኛ ፓስተሮች፣ እኛ ነቢያት ጋፍቶ ኮከጀተ ዲበርቲን ተኮ ኡቱኑ ታሶፍኑ ዳጌስ አንከነንተ አገልጋው ነው ልታሶፍ ነጋ ስንት ናሳ ነው ዝላ ኡራሜ ቀገለ ተንዘ ወቶ ዱበነ ሰይጣን መከከ ሰው ሁሉ ከስንት በቃ ወልት ናሳፍ ናመጡ ናፍራጅን ጉያለሞ እንኩን ከነተ ይራጅኩ ለካኑ ዳጌሰት ይረከቱ ይዛኒሰት ይረከቱ የተ እየተነጋገርን እኮ ነው። አንድ ቀን አገልጋዮች ቁጭ ብለን ብዙ ጓደኞች አሉን ፓስተሮች፣ ያወራን ስለ ኑሮ፣ ስለ ህይወት፣ ስለ ቤት ኪራይ ማናወራው ስንት ነገር አለና ያወራን። በኢየሱስም እነሱም ይቸገራሉ እንዴ አለች። አሁን ይሄ ሰውዬ የደላ አይመስልም፣ ተስተካከለለት አይመስልም፣ የሞላለት አይመስልም። እኔ አንዳንድ ጊዜ ልንገራችሁ፣ እንደዚህ ለብሼ ሄዳለሁ ኮንፈረንስ ረጅፋና በቁናት ደማኔና ፎድ ፓስተር መኪናዬን ፓርኪንግ ካለ አትቸገር ይሉኛል። ፓርኪንግ አለ ናንጀ ለፈዳበት መኪና ዶንጅራ ረከትና እንጀ መንጨ ፈቃደጁ አውቶ ነመን ነበርሲስ ነመና ከፈለ ነበርሲስ እንዴኑጋ ሙለታ ሰው ተቆ እንደዚህ አይነት ድግምት የማይድረስብኝ አለ ፓስተር ዳዊት። ድግምትን ይሸነከሰከሲና ነገሶ። ስለዚህ ጥቂት በር፣ ጥቂት ምንጭ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ህዝብ ፊት ነው የምነግርህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ ቦታ አንተን የሚያውቁ ሊኖሩ ይችላል። አይዶን ነው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያችን ጥቂቱን ምንጭ አሰባል። አሜን። እስቲ ኦልካሳቲ አሜን ጀራ አሜን። ልንገሪ፣ ያዕቆብ ላይ የተከራከሩት የመጀመሪያው ምንጭ የሱ አይደለም። የነበርክበት ቦታ ያንተ ስፍራ አልነበረም። መጀመሪያ የሱ አልነበረም። ለዚህ ነው ሰልፍ የበዛበት። ልንገሪ ወንድም፣ ስንትሙ ዋቀዮ ጋፈስ እንደበርሱ በርባዱ ጋፈስ ጉድሱ በርባዱ ሎላ ስንትካስ ጉዳቹ በርባዳ ነረገፈድ ዲነክ የቦ በርባዳ ዋቀዮ ሎላ ሲፈግ ኢየሱስ ተካሱ አለባለዚያ ተመችቶናል ብለን እንደጥዋቱ እንተኛለን። ሰልፍ ካልመጣ እንኳን እንነሳም። ስለዚህ የሱ አልነበረም። አባረ የሰክ ሰዎች መጡና አባረሩት። ሄድ ከዚህ ያሉ
maali isheen kun nama biyya galaanaa dhufte biyya keenya akka jedhama biyyuma kanatti ishee ayifata fuura kan biyya kana keessatti dhufte jedhama waggaa'u jedhaasi waggaa'uudha maali isheen kun biyya namaatti dhufte kana burqaa baafte kana maali kana naani darbeedhe waaqayyo isa lammaffaa maqaa boggaasee darbe ስም እየሰየመ አይደለ ያለፈው ሁለተኛው መጡበት ሶስተኛው ሬሆቦት ላይ ሲደርስ ዞር ብሎ ይመጣል እንደ ትናንትና ይመጡብኝ እነ ትናንትናው እየደነገጠ የሉም ቢመጡ ራሱ ምንጩ ራሱ ይሸፍናቸዋል ይኸውልህ እቺ ትንሹ ምንጭ ብዙዎችን ትሸፍናለች እቺ ትንሹ ራእይ ብዙዎችን ትሸፍናለች ይኸውልህ ሰፈርን አይደለም ከተማን አይደለም አካባቢን አይደለም ሀገርን ትሸፍናለች ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል በርታ ወደፊት ሂድ አትፍራ እኔ ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነኝ ጥቂቱ ምንጭህን እኔ አበዛለሁ አጭብጭሙና ጌታን አመስግኑ ሃሌሉያ ከናብ ሰገሌ ዋቀዮ ቤሻት እንዲነ ኬኛ ወራኑ የዳ ከሰገሌ ዋቀዮ ጀዳ ሜሻይቲን ዲነ ኬኛ ወራኑ ደዳ ከናብ ሰገሌ ዋቀዮ ለፈጅሩ ሀከው መነጅሩ ኬሳ ሀከው ለጴ ኬሰት ቀበና ኬሳ ሀከው ዋልዳ ኬሰት ቀበና ኬሳ ሀከው ሐረከሰ ሲንጀር አብዱ ወንጌላ ስራ ሀበባው ደቂቃ ባየን ትሩ ከነ ቦደ ቤሻን እቲን ዱለ ሁራለሉ እኔ አርፈፋን አመንቲዳል አራተኛው ጠላትን የምንዋጋበት መሳሪያ በእምነት ነው አመንቲዳል ማሊዳን እንጀሬ አመንቲዳል ሜ አመንቴላሜ ሃሌሉያ yoo kana dubbisu barbaadani dhaqaati 12 dubbisa ibroota 12 eenyu kaabne eenyu dhiinne dhuga baatota akka duumessa lafa uwwisan naannoo keenya qabnaayda eenyu nunnen abrahaam jennaayda abeel jennaayda warra amantiidhaan jiraatan isaan kun amantiidhaan addunyatti kana mo'anii darban jedha ana akkasan siin jedha erga abrahaam mo'e erga abeel mo'e atis mo'uu hin dandeessa harka kee kaasii anis mo'uu hin danda'a amantiin nutti irrata anaa kaase nutti irrata illallabna nutti irrata infaarfannaa nutti irrata amantiidhaan waxatee dhufa waldaa dhiittatamee dhufa dideema dhufa tolee dhufa mini guyyaa baay'ee dideema ansinitti meeraa sumarraa shubbisuu keenya argitu gola keenya beettanii isiniin jedheera waxatee dhufa didee dhugaa waaqayyo san dura dhaabbadhee tajaajiluuti ani ijoolleen kun lamaan kan isaa ta'uu isaan beeku ijoollee isaa keessaan tokko fuudheen garaa guba ijoollettii kana lamaan natti agarsiisaa ture fuudha qulqulluun kan isaa ta'uu isaan beeku isa garuu natti hima ani ijoollee waa'ee ijoollee miti ijoollee isaa keessaan tokko fuudhee garaa guba kanaanan garaa guba jedhee diina dhaadhatu natti agarsiise gooftaan ani immoo akkasinaan jedhe waaqayyo abidda dabalataa itti dabaleen ijaabaaf naan jedhe namni jaallattu iyyiti ameen jarika itti dabali waaqayyo ijaabaa jarika ana geeffad yoo maqaan kee taadde ijoollee kee kana yaa wannis ijoollee qaba ijoolleen koo lakkuu fakkaatu baay'ee jaalladha baay'ee jaallatta ijoollee kee atis nan beeka namni ijoollee isaa jibbuun jiru qorumsi karaa ijoollee kanaa sitti dhufu garuu gurguddaadha inamanu garaan keellee inamanu dhugaa mosob in shakkitallee yooma isaan sirraa ba'an mana barumsaa dhaquu haa ta'u in shakka garaan kee seexan immoo abjuu maqejetii adda addaa fiddeellee baay'ee si goyyomsitti si lolti waa'ee ijoollee kana abjuun argita moo argitu maal argita sabi kun tokko yaa warri tokko milikkita malee nama nan yeroo baay'ee yeroon rafuu abjuutti anu fi kooti ijoollee koo dhiisee faayiroon deemu ijoolleen koo yeroo sirra akkatti faan arga yookiin tokkoon ishee fanna biraraa yookiin immoo tokkoon ishee dhabaa yeroo baay'ee akkas kaa jedhe waaqayyo garaa gubennaan garaan gubadeen tokko fuudhuuf jedhee alaammachaa jira ani waaqayyo abidda dachaan itti dabaladha haleluyaa ijoolleen isaa sarkaan fudhatamtu ittuma diina kan garaa gubu ittuma xonqaa'ii kan garaa gubu ittuma toshattuu kan garaa gubu ittuma budaa kan garaa gubu waaqayyo abidda dabalaatti dabalee Oltetta eda. Hallelujah.
keenya lola waaqa waaqan nu lola malee satti arginen ooltette jedha waaqayyo si baraareera jedha harka keessan rukutaa waaqayyoon galateeffadhaa fi haleluuyaa dhaqii taa'e kanaaf amantiin wanta hin goone hin jiru seexanni goota amantii hin sodaatti biyyi lafaa goota amantii hin sodaatti itti settu kaimeen tiishartuu uffatte sun waldaa kana asii waaqeffatta eessaa waaqeffadhu mucaa Kiristoos taateen naan hin ga'a fedhe harka kee Yesuus jiraataadha jaallatta waaqayyo waaqeffattaa sirriitti ani immoo akkasan siin jedha nama dibata sitti naqu argeeni calluma hidhee sin kaafa nama kunoo dibata akkasitti sitti naqu sanamni namatti naqu miti nama harka dhufee dibata sitti naqu akkasiin jedhu waaqayyo har'aa kaasee amantii sii dabaleeradha ameen hin jettaniifi ayyaana sii dabaleedha ilaali waan hojjechuuf kaatu utuu hin hojjetiin kana booda abjuu keen argitee kaata namanta mul'ata argitee kaata kallattii sitti agarsiisa kallattii sanaan deemta hin milkoofta akkasiin jedhu gooftaan abjuu kee faana bu'i mul'ata kee faana bu'i waanan galgala guyyaa gara guyyaatti sitti agarsiisu faana bu'i irraa bitatti mirgatti hin gorin maal hojjetta inni gadda egaa akkasiin jedha gooftaan maal akkati gootu sitti agarsiisa dibati sitti dabalame kun isiin jedha kallattii sitti agarsiisa amantii sii dabala kompaasii keeti iyyaatti waaqayyoon galateeffadhaafi haleluuyaa inni kan biraaf inni shanaffaan 16 argatu isa dhumaadha kun isa dhumaati kun tuqaa 6ffaa isa dhumaa duula hafuuraa kan ittiin lollu inni 6ffaan hafuura qulqulluudha haleluuyaa maalan jedhe iyyaatti hafuura qulqulluudhaa ስድስተኛውና የመጨረሻ መንፈሳዊ ጦርነትን የምንዋጋበት መንፈስ መሳሪያ መንፈስ ቅዱስ ነው ሼላ ባሃቶ ራዲያስ እያቲ አፉራ ቁልቁሉ ዳሜ ሃሌሉያ አናንተ ያጅላ ከንጎዴ ራጂ ከንጎዴ ኢሰኑ ድቤ ኢሰኑ ዳቤ ሲምቦ ከኑተ ሙለተ ከኑ ተገርሲሱ ወንጌላ ከኑ በርሲስ ዱጋ ከኑ በርሲስ ኢየሱስ እጅሪዮ ከኑ በርሲስ አፉራ ቁልቁሉቲ ኮታ ያ አፉራ ቁልቁሉ ፊልል ጭብጨባ ደሳፊ ለኮርስ ቁደቶር በከጀራ ለኮርስ ቁደቶር በከጀራ ቁደቶር በሰዱ ቢሰና በቁጥር 17 ላይ ለኮርስ ቁደቶር ማልጀራ ፈይነ ከጎንፎ ስቢላት ሰገሌ ዋቀዮ ከብላት ኤኙ ብራ ፍረዳ አፉራ ቁልቁሉ ብራ ፍረዳ ጀያት ያፉራ ቁልቁሉ ዳ አረገልገለ ከነ ወሪ ቀብደን እንደበለቱ አፉሪቻ ወሪ ስንኬሰ ጅሩ ስንት ደበለማ ጉታሙን አፉራ ቁልቁሉ የሮንዱማቲ አፉራ ቁልቁሉን ጉታሙን አፉራ ቁልቁሉ ፍረቹን ነገኤራ ሀረ ሙለተ አርጌራ ሀረ ፋና ራሰኤራ ጀረመ ብረን ደርበሙ ሀረ ቶኮ ፊንደበለማ ቶኮ ፊሞ አከቦካ ረትሮባ namni kana deebotee amanu yoo jiraate ameen jedhu afuurri qulqulluun maal hojjeta lola fuuraa keessatti yoo jette inni tokkoffaan hin geggeessa maal godha jira maal godha hin geggeessa eessar balabaha toradiala seprahadia sekatodanias maal godhan jedhe mee afuurri qulqulluun na geggeessa jedhi mee ammas na geggeessa namoota milkaan hedduutu jira dhugaa afuurattis foonitti namoota badhaadhaman namoota hedduu jedhame afuurri na geggeessa qoy calluma inni jedhame afuurri na geggeessa naggaadeen akka keetii yoo si geggeesse lafa kisaaraa nyaatametti si geessa dhugaa moso itti geessa lafa kisaaraa nyaatametti si geetu ishee kana hojjedhu dheessi biraa deebi'e ofii lafa nyaatame lafa kisaaraatti kufetti si geessa afuurri qulqulluun yoo si geggeesse lafa burqaa wayii jiru lafa eebbi wayii jiru lafa yaanni wayii jiru lafa dibasi wayii jiru achitti si geggeessa obboleessi lafa kana nu laatte kai sagalee gara koo dhufe sila hin karadde malee waan tokko hin argine kottas ba'i
Ameen jedhaa. Akkeedhu Waaqayyo. Akkeedhu. Geggeessummaa adda ta'e. Geggeessummaa adda ta'e. Akkasittan si geggeessadha Waaqayyo. Na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Gooftaan Yesuus Kiristoos daandii ati irra deemtee milkooftu namni irra deemee milkaa'uu hin danda'u. Saba kana duratti sitti daandii ati irra deemtee milkooftu namni irra deemee milkaa'uu hin danda'u. Furmaata isaa si gaafatu itti ba'uu hin danda'an. Kallattii isaa si gaafatu itti ba'uu hin danda'an. Waaqayyo akkasiin jedha mirriitii isaa si duwwaafan kenna. Jedhamee harka keessatti qabaa milkooftadha. Nan geggeessaa naan jedhe Waaqayyo. Nan geggeessa natu. Ilaali akka gaafa Mardikiyoosiin maayinni kun fardarra kaa'anii hamaan dura bu'ee gamada farda harkisaa ilaa kunooti inni Waaqayyo gargaare. Ilaa kunooti namni kun ta'eef ilaa kunooti namni mootichi jaallate akka jedhame jedhe Waaqayyo harka koo qabeensi geggeessa. Galateeffadhaa fi Waaqayyoon ilillee cimcabaadhaan haleluuyaa. Inni kan biraan afurri qulqulluun dhoksaa mul'isa. Maal mul'isa? Iyyi dhoksaa mul'isa edika. Dhoksaa diina. Dhoksaa seexanaa. Dhoksaa namni dhokse. Sheelaa bahatoo raadiyaas. Dhoksaa daabiloos kaa'e. Waaqayyoo karaa hura isaatii dhoksaa mul'isa. Maal mul'isa? Ammas geggeessitoota waldaa kanaa abbaan mul'ataa raajiin na dhagaa kana dubbadheen naaba. Kana dubbadheen naaba. An alaabaa adii akkasitti ol qabama. Akkasitti ol qabamee walgahii kana keessaa mul'atu. Afurri gooftaa na agarsiiseera. Haleluuyaa. Maayinni naan jennaan Waaqayyo gooftaan maccaa waldattii kana keessaa naan jedhe. Addunyaadhaaf nagaa kan labsan. Biyyaaf nagaa kan labsan. Ani mallattoo godhee nan kaasan. Isa dhuma waa'ee waldattii kanaaf naan jedhe isa duukaa akkasirraa nama tokkotti dheekkameera anaa lama jeesseera. Waaqayyo siniif dheekkamu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Isinan jaalladha sinan kabajaa iddoo guddaan sinii qabaa. Waaqayyo sasin tajaajileef ilillee cimcabaa kennaafi.